Yooyyaa nageenyi badhaadhaa kun miidiyaa Soofumariiti. Sagantaan keenya guyyaa har'aa immoo torbeetti al tokko kan isiniif dhiyaatu sagantaa alangeeti. Yakkoota garaagaraatti kan xiyyeeffatee fi iddoo adda addaatitti haala adda addaatiin yakkoota raawwataman galmeen isaanii kan cufaman qabannee gara keessan dhufnee jirra. An Muhammad Mustafaatii fi Lalisee Makoonnin saganticha isinii dhiyeessuudhaan isin wajjin turraa turtii gaarii. Guyyaa har'aa immoo dargaggoo Abdii jedhamu tokko waan isa qunname walii wajjin laallaa Lalisee Makoonnin immoo nu dhiyeessiti turtii gaarii. Abdiin dhalatee kan guddate Finfinnee naannoo Aqaaqii Qaallittiitti. Abbaan isaa dhaabbata konistirakshinii dhuunfaa waan qabuuf ijoollee isaa sadarkaa barnootaa fooyya'aa akka argatan gochuuf baasii guddaa baasuun gara manneen barnootaa dhuunfaatti ergee barsiisa. Abdiin mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa hanga sadarkaa lammaffaatti dhaabbata dhuunfaa keessatti haala ajaa'ibaatiin barate. Yeroo inni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ga'u garuu abbaan isaa balaa tasaatiin du'e. Haati isaa fi obboleewwan isaa hangafaa dhaabbata abbaa isaanii itti fufsiisuudhaaf ifaajan. Xiyyeeffannoon isaanii guutummaan guutuutti waa'ee dhaabbata sanaa qofaa ta'e. Abdiin mucaan quxisuu manichaa carraa kanaan walabummaa fi bilisummaa guddaa argate. Maallaqa inni barbaade yeroo barbaadetti kennamaaf. Kun immoo fedhii inni barnootaaf qabu jalaa hir'ise. Jireenyi isaa guutuun balaadhaaf kan saaxilame ta'e. Sana booda qarshii akka fedha isaatti argachuu akka danda'u yeroo hubatan dargaggoonni ollaa fi naannoo isaa kan umuriin isa caalan hiriyummaa isa waliin uumuun araadatti isa galchan. Maallaqa inni baankii irraa baafatu malees maatiin isaa dabalataan kaazinaa manaa keessa jiru keessa ni kaa'u. Kunis isaaf carraa uume. Furtuu kaazinaa waan qabuuf maallaqa inni guyyaa guyyaadhaan kaazinaa keessaa baasuu akka badillee hin beekan ture. Dargaggoonni umuriin isa caalan akka inni qarshii qabu waan beekaniif gadi jedhanii isaaf ajajamuun akka inni kiyyoo isaanii keessa seenuu taasisan. Innis yeroo gabaabaa keessatti araadaa qoricha sammuu nama hadoochuutiin qabamuu jalqabe. Maatiin isaa osoo hin beekin waggaa lamaaf barumsa addaan kute. Araada isaatiif haala mijataa uumuudhaaf mana kireeffate. Akkasumas shamarree mana barumsaa isaatti walitti dhufeenya hiriyummaa waliin qaban akka gara araadaatti seentuuf karaa saaqeef. Shamarreen kun yeroo sanatti barattuu kutaa 11ffaa taatee osoo jirtuu guyyaa tokko mana barumsaa dhiistee gara mana inni kireeffatee dargaggoota waliin itti dhuganiitti akka isheen dhuftuuf ishee afeere. Naannoon mana jireenya maatii isaa mana kireeffatan sanarraa fagoo waan ta'eef hiriyoonni isaa hamma achi ga'utti akka ishee bira turaniif itti hime. Isaanis naannoo sana waan turaniif battaluma sanatti dhaqan. Shamarree sanas qoricha sammuu nama hadoochuu fudhatanii gudeedan. Manni sun kan kireeffataa tokko qofa ta'us kireeffattoonni ollaa san jiran iyya ishee dhagahanii poolisii waamanii yakkamtoonni akka hidhaman godhan. Qorannoon erga adeemsifamee boodas manni murtii hiriyyoonni isaa sun yakkamtoota ta'uu isaanii mirkaneessee hidhaa waggaa 18 itti murteesse. Abdiin bakka yakkichi itti raawwatame jiraachuu baatus kan mana kireeffate isa waan ta'eef yakkamaa jedhamuun hidhaa waggaa 9 itti murtaa'e. Yeroo kana ture maatiin isaa barnoota addaan kutee jireenya yakkaa keessa akka seene kan hubatan. Dhiphina guddaa isa mudate irraa kan ka'e erga hidhamee booda yeroo lamaa of ajjeesuuf yaale. Yaalii waggaa 3 booda yaala sammuu wal duraa duuba taasifameen tasgabbaa'e. Barnoota isaa kutaa 10ffatti addaan kute itti fufee ogummaa teeknikaatiin xumure. Akkasumas fooyya'insa amalaa guddaa agarsiise. Gara waggaa 7 mana hidhaatti erga dabarsee booda gad lakkifame. Yeroo mana hidhaatii ba'u amala gaarii qabaa ture. Haa ta'u malee maatiin isaa naannoo isa duraanii akka jiraatu waan hin barbaanneef naannoo kolfeetti akkoo isaa bira jiraachuu jalqabe. Kolleejii dhuunfaa keessatti galmaa'uun barnoota isaa itti fufe. Yeroo qisaasesse bakka buusuuf cimee barachuu jalqabe. Eegaa jireenyi dhaabbii hin qabu itti fufaadha. Abdiinis barnoota isaa waggaa 2 yeroo xumuraa jirutti mucayyoo waliin barachaa ture tokko irraa jaalalaan qabame. Yeroon isaa ganna waan tureef barnoota waggaa 2ffaa xumuruuf adeemsa irra turan. Guyyaa tokko galgala sa'aatii tokkotti mana barumsaatii bahan. Jaalallee isaa gaggeessee gara naannoo mana ishee gahan. Isheenis waa'ee dargaggoota umrii 20 keessa jiranii yeroo hundaa naannoo sanatti ishee arrabsanii itti himte.
Yeroo inni achi ga'u dargaggoonni sun miira tuffii itti agarsiisan. Guyyaa sana roobni roobee naannoon sun dhoqqaa'ee ture. Dargaggoota sana bira yommuu gahu mucucaatee dhoqqee keessatti kufe. Jaalalleen isaa rifachuudhaan yommuu iyyitu dargaggoonni umurii 20 keessa jiran sun sagalee guddaadhaan kolfaa turani. Kunis isa aarse. Yeroon isaan arrabsu deebisan isaa arrabsan. Yeroon isaan dha'uudhaaf qophaa'u jaalalleen isaa isa kadhattee dhorkite. Dargaggoonni sun hamma ija isaanii duraa fagaatutti itti kolfuu fi arrabsuu itti fufan. Jaalallee isaa mana ishee erga geessee booda lammata ijoollee sana waliin akka waliin lollee kakachiiftee taaksii kontiraataatiin akka deemu waadaa galchiteen. Abdiin mana erga ga'ee boodayyuu garuu tasgabbaa'uu dadhabe. Kufaatii isaa caalaa arrabsoo fi kolfi ijoollee sanaa deddeebisee itti dhagahame. Sun ammoo aarii isaa daran jabeesse. Achumaan cuubee qabatee ba'e. Yeroo sana roobni roobaa jiraatus isa hin dhowwine. Bakka dargaggoonni sun turan deebi'ee deeme. Dargaggoota achi turan keessaa nama 2 qofatu achi ture. Yeroo isa arganitti lolaaf akka deebi'ee waan hubataniif isaanis ofirraa ittisuuf of qopheessuu jalqaban. Abdiin garuu osoo homaa hin dubbatiin cuubee isaa baasee isaan keessaa isa tokko garaasaa waraane. Inni lammaffaan dhagaa kaasee rukutuuf iyyaa olii fi gad jedhus isas dursee waraane. Haala kanaan inni jalqaba waraanamee gargaarsa fayyaa argate yoo fayyu inni lammaffaa garuu ni du'e. Achitti qabamee hidhamuun kanaan duras galmee yakkaa qabaachuunsaa waan beekamuuf qorannoo taasifameen hidhaan waggaa 21 itti murtaa'e. Akkuma seenicha dhageeffattan dargaggeessi Abdii jedhamu tokko jiruuf jireenya isaa keessatti waan isa qunnamaa ture hunda dhageeffattanii jirtu. Kun immoo isaa fi maatii isaatiif rakkoo hamaa ta'ee jira. Waggaa 7 mana hidhaa ture kee deebi'ee immoo achiin booddee waggaa 21 mana hidhaa akka turuuf manni murtiitti murteesse. Waan kanarraa maal baranna waan jedhu walii wajjin ilaallaa wajjin turtii gaarii. Leelisee seenicharraa maal baranna? Seenaa kanarraa waan baay'eedha kan baratamuu danda'u. Tokkoffaa ijoollee keenyaaf xiyyeeffannoo kamii kennuu qabnaa, umurii kamitti isaan to'achuu qabnaa, qarshii callisnee kennuufiin isaan fayyadamuu isaaniin fayyadu kan jedhu baranneerra seenaa kanarraati. Ijoolleen keenya umuriitti xiyyeeffannoo guddaan isaan barbaachisu jira. Umuriitti bilisummaan isaan barbaachisu jira. Umuriitti monuun to'annaa guddaadhaan isaan eeguu qabnu simuun jira. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti bartee ta'ee saayikooloojii ijoollee hin dubbisnu hin barannu. Ijoollee waanuma qabduuf callisneetu guddisna bartee maanii. Garuu umuriidhaan maaltu isaan barbaachisaa ijoollee keenyatti akkamittiin dhiyaachuu qabna, umuriitti reeyaa ta'uu fi qabnu jira, umuriitti akka abbaa faadhaatti striiktii ta'uu qabnu jira. Sana adda baasnee beekuun dirqama akka ta'e seenaa kanarraa barannee jirra. Kan biraan seenaa Abdiirraa wanti nuun barannee Abdiidhaaf carraan lammaffaa kennameefii ture. Jalqaba mana hidhaa ture ba'ee carraa lammaffaa argatee ture garuu ittiin fayyadamne. Jireenya keessatti carraan lammaffaa yeroo hundumaa namaaf hin kennamu. Carraa lammaffaa nuu kennamee garuu yoo itti fayyadamuu baannee gaaga'amni isaa hammam akka ta'e baranneerra jedhee yaadama. Akkuma seenicha irratti argaa jirtu oolmaan isaa oolmaa gaarii hin turre dargaggeessi kun umrii waggaa 15-16 jidduu nama jirudha. Gaafa jalqaba kutaa 10ffaa barataa ture achi kutaa 10ffaa irratti barumsa fi addaan kutee mana kireeffatee araada isaatiif haala mijeeffataa ture. So kana keessatti maatiin isaa isa hordofuu dadhabuu isaarraa kan ka'e inni balaa kanaaf saaxilame. Kanaafuu maatiin yeroo hundaa ijoolleen tiyya ilmi kiyya eenyu wajji oolaa jira waan jedhu xiinxalluu qaba yeroo hunda jechuudha. Yoo kana gochuu hin dandeenye dargaggeessi ijoolleen isaa ilmaan isaa balaadhaaf saaxilamanii jiruun isaanii gaafa gaaga'ame sirreessuun ni ulfaata. Kana waan ta'eef dursa osoo inni rakkoodhaaf hin saaxilamin daddafamee osoo sirrateetii osoo seenicha kanarraa wanti barannu waan akkanaa kana inni lammaffaan immoo akkuma argaa jirtu qarshiin isaaf kennamaa ture qarshii baay'ee olaanaadha. Inni illee gaafa manatti galee kaaznaa keessaa qarshii fudhatee ba'u maatiin isaa isa to'ataa hin turre. Kunniin immoo gara waan hamaatitti waan badaa keessa akka galu isa taasisanii jiru. Kanaafuu seenaa kanarraa waan guddaa akka barattaniif nuti seenaa kana isiniif dhiyeessine akkuma mammaaka Oromootitti gowwaan ofirraa barataa qaroon immoo namarraa barata akkuma jedhamu seenaa kana isiniif dhiyeessine seenaa kanarraa barattanii jiruu milkaa'ina qabu. Jiruu yakkarraa bilisa ta'e Oromiyaa yakkarraa bilisa taate biyya yakkarraa bilisa taate ijaaruudhaaf
kaayyeffannee sagantaa kana isiniif dhiyeessaa jirra. Qophiiwwan barsiisoodha jennee yaadnu seenaawwan dhugaa irratti hundaa'anii kan nuyi isiniif dhiyeessaa jirru. Akkuma yeroo darbe isinitti himne isinillee seenaa dhugaa barsiisoo ta'anii of harkaa qabaattan nuun gahaa isiniif jenna. Sagantaa keenya guyyaa irraa asuma irratti goolabna. Horaa bulaa deebanaa.